yaa ilmaan kiyya rakkanne jettanii bakka malee hin dhaabbatina rakkanne jettanii akka malee of hin godhina rakkanne jettanii lubbuu teessan hin balleessina humna teessan hin balleessina qaama keessan hin balleessina waan hin taane ofirratti hin dalagina rabbi sodaadha yoo dhugumaan nagayaan fuula rabbii deemuu feete dhugumaan rabbii kan kee nagayaan qunnamuu feete si iimaana qabu duuti asit dhuftu si fi rabbii kan kee jidduun nagayaa si fi nama jidduu gabroota rabbii jidduun nagayaa jechuudha nama aqlii qabu hunda biratti atiin duraanuu rakkoon sitti jirtu tarkaanfiin taane ufitti fudhattee tarkaanfiin taane ufirra fudhattee qaama kee balleessite humna teetirraa takka balleessite yoo lubbuu rabbiin si kenne yoo balleessite mee furmaanni rakkoo sanii akkamitti ta'e maaltu sirraa furame waan ufii feetu san namarratti dalagi waan ufiin feene san namarratti hin dalagin dubbiin hammanuma baabaahi akka nama sagantaan qabne akka nama kaayoon qabne waanuma argame takka qofa ajandaa jedhaniin ajandaa amma isin jettan kan wama san ajandaa godhanne hatta sheyni hatta warri da'awaa godhu bismillah alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله أكم جرتن نجا قبضو فيا قبضو نجامية الحمد لله جرتو ومال جرتن ماتي واتين نجايا سانمني علامني بوباغلتي ماتي واتين جرتو باغا جراتن نجايا الحمد لله باغا ربي نجانس جراتشيس يرو هدو يرو أكا دعوة دف بوبانو yeroo sagantaa qabnu fi yeroo barnoota qabnu malee yeroo hunda asirratti wal arguu hin dandeenye soomanaas baay'ee akkasitti bobbaan akkasii ta sagantaa hawaasaa waan hin jirreef adda fagaanne ammoo akkanumatti seenee waa waraabuudhaaf anis akumatti na harkaa gogolom'atte malee numa jira namuu numa jira baga jiraattan nagaan baga rabbi nagaan isin jiraachise yeroo takka takka gaa waa wal dharguu fi waa gurra wal buusulleen dirqama taha waa gurra isin bubuusuu barbaada jiruu duniyaa tana keessa namni wayta jiru hedduun namaa uf dagata nutilleen akkasuma khabarsiisulleen barsiisa sanitti uf dagata hojjatulleen hojitti uf dagata namu barsiisaanis barsiisa isarratti barataanis baratarra hojiinis hojjataanis hojiirratti namu waan irra jirurratti uf dagata yeroo takka takka wanni rabbi nama yaadachiisu yoo wanni uf nama yaadachiisu hoggaa argamte taatee wayii taatee tana laalee namni xiqqishoo uf dhaga'ee yoo uf yaadatee uf duuba deebi'ee yoo waan takka takka godha gadaa sooshaal miidiyaa kana taatee wahii eeggatee namni taatee san irratti waa dubbata galtee wahii ta argamte eegee achirratti deebisaatti kennuu fi balaaleffatuu fi abaaruu fi yoo khatti hanjamulleen hin dhabamu eebbisuu fi faarsuu numa takka taa'u akka waan sooshaal miidiyaa kanarraa waa faarsuun hin taane yoo waa galatoonfatuun hin taane yoo waan takkaaf kabajaa kennuun akka waan hin taane abaarsumaa fi arrabaa fi xiqqeessuu fi fokkisuu fi malee akka wanni nagayaanuman taane asirra nama garii akkasitti fakkaata
taatuma wahii eeggannee dubbatuu eegale namni kun guutuun isaa duba namni kun sagantaan qabu jechuudha beeke kaayool ummata harka isaan jiranii waan tahe san eeggateet taatee san irratti haasa'uu eegale namni hundi jechuudha hattaa sheekotiin warri da'waa godhu taatee wahii eeggatanii taatee san irratti deebisaa kennan tuutti hedduun asirra aan argu haasawa namaa hordofanii bakka keessaan tahiniif laalanii san irratti deebisaa kennan taatee wahii qofa taatee irratti akka nama sagantaan qabne akka nama kaayoon qabne waanuma argame takka qofa ajandaa jedhaniin ajandaa amma isin jettan kan wama san ajandaa godhannee hattaa sheeyni hattaa warri da'waa godhu yoo wanni akkasii dhabamtee tasgabbii fi nagaya taate nam tokko sagalee isaan dhageessu barsiisuudhaaf jecha toltuu ummataaf yaaduu jecha ummata fi barsiisuuf jecha dogoggora ummata fi sirreessuuf jecha waan ummata isaatiif bu'aa qabu diin tahee diinagdee tahee hawaasummaa tahee waan silaa ummata isaatiif bu'aa qabu jecha namni asirratti bahu nama tokko tokko jechuudha nama rabbi rahmata godheef jechuudha hin jiran jechuu khiyyaam namoota hedduu asirratti arga waa'ee biznazaa khabarsiisu waa'ee fayyaadhaa khabarsiisu waa'ee hawaasummaadhaa khabarsiisu nama hedduu arga nama sani dhabamsiisuu khiyyaamiti laakiin irra hedduun keenya haasa'uudhaaf ajandaa wahii eegganna ajandaan suni soba tahus dhugaa tahus rakhisha tahus qaalii tahus irraan kaayanne wannummaan takka argamnaan achira dhaabbanneet waan silaa godhuu feene gooda jechuudha yoo sun dhabame zeeroo taana jechuudha kanaafin yeroo garii miskiina wallahi yeroo garii wahirratti illee dubbatuu sodaadhaan maaliif waan tokko ajandaa godhadhee dubbachuu natti ulfaatallee akka nama tokkotti maaliif ni beeyta namni shucuura namaa eeguu qabda ati yaabboleessoo ilmi namaa kun nama ati nama rabbiin miira wahillee keeysatti uume ni aartallee ni gammaddallee qalbilleen si cabxi qalbiin teetilleen ammoo olillee ni haati akkuma nama tokko haasawa si aarsuu jira jechoota qalbii si cabsuu jira jechoota hamilee si buusuu jira jechoota abdii nama kutachiisuu jira hujillee gocha hujiin abdii nama kutachiisu tu jira namni akka sirratti waan kana hojjetu hin feetu ati akka namni qalbii si cabsu hin feetu akka namni hamilee si tuqu moraalii waan jedhan akka namni hamilee si tuqullee hin feetu akka namni abdii si kutachiisu jecha abdii nama kutachiisu yoo gocha abdii nama kutachiisullee akka namni sirra dalagu hin feetu akka namni gassi cabsullee hin feetu akka namni khufiinsa keetitti gammadullee hin feetu namallee khuffisuu hin feetu akka si khuffisanillee hin feetu akka hamilee si godhan feeta akka namni abdii sitti horuu feeta akka namni qalbii teeta cabxe san si wal'aanu si qoybu akka namni qalbii san suphuu barbaadda fuula dura akka ati tarkaanfattu nama si godhu feeta nama galatoomi juu barbaadda waan ufii feetu san namarratti dalagi waan ufii hin feene san namarratti hin dalagin dubbiin hammanuma baabaaqi waan yoo sirratti hojjetan hin feene namarratti hin hojjetin waan ammoo yoo ufii argatte jaalattu san namarratti hojjedhu laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi nabiin keenya muhammad akkana jedha sallallahu alaihi wasallam iimaana wajji wal qabsiisan nam tokkollee nu iimaana amanuu hin danda'u iimaanni isaa iimaana sirriidhaa ta'uu hin danda'u haga waan lubbuu isaatiin jaalatu obboleessa isaatiin jaalatutti jechuudha haga waan ufiin jaalattu obboleessa keetiin jaalatutti guddina jaalatta ulfina jaalatta kabajaa jaalatta abdii si horuu jaalatta hamilee si godhu jaalatta
obboleessa keetinis akkas jaaladhu. Qalbii si cabsuu jibbita, si arrabsuu jibbita, hamilee si tuquu jibbita, si xiqqeessuu jibbita, naman xiqqeessin. Namarratti hin dalagin waan yoo sirratti dalagan jibbitu. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أكرج النبي صلى الله عليه وسلم نادقيفدو قجلت ومالي سميت ونخني واحد اللي دقيفنا تنالي نما دقيفدو ميه أكما نما وان توكو دقيفتو توكو تلي تاتو دقيفدو ميه نمني ربي في قيا آخرت أمني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر namni rabbii tokkicha gabbaramaa tokkichaan qaba je'ee amane qalbii isaa keessatti guyyaa boodaa guyyaa duniyaa tanarraa boodaa yawm al-aakhir guyyaa fuula rabbii namni dhaabbatu yawma yaquumu an-naasu li rabbil aalamiin guyyaa namni fuula rabbii dhaabbatu guyyaa namni xiqqoo dalagee fi guddoo dalagarraa gaafatamu namni guyyaa kanatti amane فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر يا أبو ليس خي أبو بيتي يا كجلو دقي فدو نبيت وانا نها سوخنا نبيت دوبا خيس خي نبيخا قبو متنا بيخا دي الدمالي خيس خي نبيخا دوبا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ربنا كلا جابت وجحدوا بها آيات خياني مرمانجا أفانين حال قلبين ساني تقوم سيجرتون جيشو قلبين نبيتي وان كان لكن جبرو روجي أفاني مرمانيجي مالف ظلم وعلوا أولان افتولو دف يواو رورو ميت لا دلقو دف كنا قرانيجي وانو خوني ساني ردمي ميت لا تايا ميت لا نما دلقي تايا نمي ربي في قيا آخرتي أمن دوتي ساحات تلفتو إسا ربي تأمن وهو يؤمن بالله واليوم الآخر إسا ربي في تأمن إسا قيا آخراتي مقباوي إسا ربي في لقوم سي أمن إسا جج ربي فرد إسا خراب ريدا خن الرجل دوتي تهدفتوي وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه خلنا نقفدو قجلت نمرتي ها هجتو نمرتي ها دلقو وايو إسرد دلقان جالتو نمرتي ها دلقو بكا خانا جلو دقيفت يو رقمان نغيان فول ربي ديمو فيت رقمان ربي خانكي نغيان قنمو فيت سي إيمانك أبو دوتي عاسد لفتو سي في ربي خانكي جدون نغيان سي في نما جدو قبروتا ربي جدون نغيا جيشود ربي قفامي بيت نغيني خرال مان كنان توكو سي في ربي كي جدون نغيا تو خلماني سي في قبروتا ربي جدون نغيا تو نم توكو ميت ناس الراهمتو ربو جيشانيس غوچانيس دو دوتي ساتي هادفتو إسا ربي تأمنو وليأتي إلى الناس هانا مرت دلقو وايو إسا رد دلقان جالتو هانا مرت دلقو وايو سيقود أن جبتو نمان قولين أكريفو دبني خانا يا إلمانكي يا أبليانكي نمني أبليان ناولو يا أبليان نمني مو إلماني ناول تيا إلمانكي كجلو ندقي فدامي دنيان تني بيا فتنات odoo xabii'aan duniyaa nuti humaarraan beeynu duniyaa irratti uumamne amala duniyaa tanaa beekuu nama barbaachisa. Amala duniyaa tanaa yoon beeyne duniyaa tanarra nagayaan jiraannee dabruun dandeenyu. Gufuu gufaata meeqa seennee caccabnee akka malee taanee asirratti illee fashallee fuula rabbitti illee fashaluun akka nu mudanne qajeeloo dhaggeeffadhaa. Duniyaan tuni biyya fatanaati. Wahuma kana narraan irraanfatin. Duniyaan tun biyya fatanaati. Biyya qormaataati. Ni qorama namni asirratti. ونبلوهم بالخير والشر فتنة وإلينا يرجعون. إسان قرّة تلتونس نقرّة
hamtuunis isaan qorraaya ni qorama namni khayrii keeysallee qormaata jira beek gizee garii nuti hamtuu dhaba rakkoo dhukkuba cinqii miidhaa kana qofa qoramiinsatti fudhanna kana qofaame bal'oo nagaya fayyaa argata quufa keeysas qormaataa jira lachuunu rabbiin nama qorata gaafa khayrii sii godhees galata sirraa eega khayrii saniin maal dalaydee waan rabbi sii godhe san hangam takka galatoonfattee hangam takka rabbiif gajjettee hangam takka galata waan sanii galfattee qoramta guyyaa immoo rakkoo fi cinqii fi gaddaa fi gadadoo bu'ii fi cihii dhukkubaa fi waan adda addaatiin mokkoramtes ni sabbarta moo sabbartuu laalama duniyaan wama lamaan kanaan deemti gaddaa fi gammachuu jedhanii hedduu fagaanne waan biroo keessa fagaanne tiyyatanallee mee dhaggeeffadhu wayiifin siin jee jiruu fooyyeessuu guddina duniyaa barbaadu bal'ina jiruu tolchuu waan silaa duniyaa tanarraa siyaasaa wajji wal qabate waan bade sirreessuu akka nuuf fakkaatetti rakkoo hawaasa ufii haasa'uu yoo waan gartee walabummaa hawaasa ufii ati waan feete jiyyaami maarroo godhuu galgala rabbii hoggaa dura social media kanarratti media keetirratti asbaate maali wanni ati dhuftuuf wanni ati godhaa jirtu maali wanni si fide bakka kan garii biznazaa fida gariin ammoo tiktok kanarraa waa fudhatu waa coratu jecha waan galee dhalate waan ta'eefi tataate jallisee tantayin uumee akka niyyaan saafeete godhee follow fi waan isin maqaatti baaftan san guddifatee duniyaa tanarratti feemasee miskiina wallahi wayyaa nama tokko ta'ee namni isa dubbatee miskiina wallahi tokkommoo gama boqonnaa isaa wayitti argatee rakkoo hawaasa kiyyaatiin haasawaa rakkoo ummataatiin haasawaa gabrummaa ummata kiyyaatiin haasawaa walabni ummata kiyyaatiin cinqii isaaniitiin dubbadhaa ummata kiyyaafin sagalee tahaa je'ee as bahee galgala rabbiin qaburraa banaa yeroo argate hunda jalarraa ilaa gubbatti kana haasawa namni waan biznazaa haasa'ullee numa takka taa'u beekee asir akkanatti horan akkana namni juun jiru mee tiyyatanallee dhaggeeffadhu mee dawaa siin dhabdu mee tanteessan keessa makii wajji godhi mee namni hoggaa akkana waan akkanaa keessa jiru uf dagata ani tanin deemuuf an si komii tante maaliif waan san dubbattee si komachuuf himi namni dubbii odoon dhaggeeffanne dubbii namallee balleessuu eegale zamana kana qajeeloo dhaggeeffadhu ani amma si qeequuf himi wanni nan deemuuf si qeequutti jiru na qeeqa jettee baaraydee gurra bak gootee waan kanallee dhaga'uuf hin dhoorgin an si qeequuf himi nama qeequuf manaa ba'uunuu sirriimi an nama qeequuf hin ba'u ergaa rabbiitiin dabarsuu baya malee nama qeequuf himi namni tokko kanaan heewasame tokkos haasawa kanaan heemasame tokkos haasawa kanaan heemasame tokkos haasawa birootiin heewasame namu waan itti shaagalu qabu wa inna sa'yakum la shatta hujii adda seene namni kun wayta kana waan isarraa eegamu dagata namni waan akkanaa keessa hogga jiru waan rabbii isallee dagata waan rabbiin isarraa eegullee dagata waan diin isaa isarraa barbaadullee dagata akka uf hin dagannee tanan barbaadu jira duniyaan biyya fatanaati bal'ollee ni arganna guyyaa tokko garraa torbaan tokko waan tokko garra kulla yoomin huwa fi shaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala hujii adda addaan sagaleetu muramee dhiifama waan adda addaa agarra gaddaa fi gammachuullee nurratti wal tareeffatti nurratti wal faraqeessi dhoorguu hin dandeenyu sunnaa rabbiiti kun namni gariin tafaxroo jaani uumamaa akka deemaa jira akkasii minuti akka islaamatti dalagaa rabbii keenyaati huwa alladhii adhaka wa abka ka gammachiisulleen isa ka nama rifachiisulleen isa ka kofalchiisee boochisulleen hujii rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'ala wanni takka rabbii achitti taatu akka nama muslimaa tokkotti wayita gartee bal'oo arganne rabbi galatoonfatu quufnee baxraannee utaallee akka malee taanee rabbi ufit dallansiisuu dhabne ni'imaa san rabbi galatoonfanne waan galan ni'imaa saniin galata rabbi nutti oole saniin godhuu qabnu godhuu jechuudha
yoo akhi namaa wanni nama rifachiisu taate waan haftu silaa duniyarra jirra wanni nama rifachiisu yoo taate sabrii goonee obsaa waalsa bira dabru rabbii keenyarra irkannee yaa rabbi waan nurratti buufte kana nuu laaffisi nagayaan bira nu dabarsi jennee rabbitti irkannee sabrii goonee bira dabruu jechuudha. Sabrii fi shukrii waan jaan jechuudha. Obsaa fi galateeffatuu waan jaan. Obsaa fi galateeffannaa jidduu jirra. Yoo haalli nuti hin feene nu mudate ni obsina. Rabbii keenyarra hisaabbanna galatara innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bighayri hisaab. Namni waan anniif isa godherra obs. Galakkooysan malee galata na bira argataa jaa. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Hoggaa bal'oo ni galateeffanna. Wayita gaddaammoo ni obsina. As jidduu jiraannaa kana naa qabadha. Kana dagatinaa hadaraa. Kana yoo daganne jiruu daganna yaa ilmaan kiyya. Jiruu daganna akkaataa jiruu daganna. Namni waargatee jee dhabaa duuba jiraa yoo yaaduu baate. Namni waargate. Namni qabeenya argate. Qabeenya kiyya kana booda dhabni ni jira jechuu yoo ittumaa yaaduu baate. Mee qajeelloon na dhaggeeffadhu mee. Namni waargate. Argata kiyya kana booda dhabaatu jira jechuu yoo yaaduu baate. Namni fayyaa argate. Fayyaa tiyya tana booda dhukkubni ni dhufa jechuu yoo yaaduu baate. Namni maatiin toltee fi jaartii wal fuudhanii jaalala jedhanii wal jaalanna jedhanii namni akka keenyaa duniyarra hin jiru namni akka keenyaa wal jaalatu hin jiru rabbumaatu waliinu qoode rabbumaatu ana na jaalate kunis ana rabbumaan na jaalate sinaa kenne rabbumaa si jaalate ana sii kenne waan kana booda gammachuu tana booda waani dhufan jechuu yoo shakkuu baanne na dhaggeeffadhu bultii nama farrisuu hin deemu ani wal shakkaadhaa shakkii waji jiraadhaa jechuufi kan hin deemu gammachuu maatiidhaa ta'amma qabnu tana booda wanni nama rifachiisu dhufuun ni mala jechuu yoo shakkuu baanne nagaya qabnu kana booda nagaya wanni nagaya kana booreysu ni dhufa jechuu yoo laaluu baanne namni waa'ee nagaya haasawu nama Afrikaa jiru qofan se'in isin biyya teessan biyya dhiyoota biyya silaa guddoo jan Ameerikatti waraqaa nama gaafatutti lafaa ka'anii hulaa namaa dhadhawamte takkaa biyya sanitti wanni kanaa dhufti jee anilleen hin yaadne beek akka raafa biyya arabatti namni nagayaan ooltee nagayaan bultee waliin jee namni waraqaa biyyaa khiishaa qabu baazaboora khiishaa qabulleen shakkiidhaan qabamee gallakkifame خور ركتي بكسينو دابي مسكينه والله واني كناني دفتي جچو يتكايا نيونو بي سنت بي عربات فديفني خنا حالا انا ما خيس جرو خنا بودا حال بروني دفجچو يو يا دوبان غيا واني سن دفينو قبتي اكمل رفنا اسي بكتين ديموف نمني ارغتا خي خنا بودا دباتو جرا يادين غيا دمني دفسن اكمليتا namni fayyaati yatana booda dhukkubaa dhufaa yaadin ittumaa yaadin guyyaa dhukkubni wahii isa qabe akka malee taya namni jaalala maatii tana booda wahii waa dhufuun oolan jechuun shakkin guyyaa wanni sun dhufti akka malee taya akka malee tahe akka malee uf godha akka malee tahe akka malee uf godha asiif hin deema gajaloo dhaggeeffadhu jiruu duniyaatun jiruu tana jiru makkanaa tana keessa jiraan guyyaa akka nama muslimaa tokkotti guyyaa gammanne rabbii keenya galatoomfanna guyyaa wanni nama rifachiisu dhufe immoo sabrii goonee obsaan dabarsina lamaan kanarraa yoo baane rakkisaadhaa beek balaa nutti buuterra balaa nutti dhufte sanirra tarkaanfii nuti fudhannuutu irra hammaata tana qajeelloon naa laala jiruun duniyaa jiruma tana duuba argataa fi dhaba fayyaa fi dhukkuba nagaya fi nagaya dhabu hundi siidhaa wal bira deemti gaddaa fi gammachuu wajji deemti gammachuu akkami geggeessina gadda yoo akkami geggeessina asi dhiira jechuun asitu kana duniyaan tana qaceelloo naa laala alif laam miim
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم أكنا بيك علمي لما دنيا تنرت أصون فتنمني أكنمت دبرو خجيلي أصون قرمات تكونغون انتو جان ورم مدر الليني قراني إسن الليني قرمتني ليبلوكم أيكم أحسن عملا جالن لي جبنوس كناجر جبنو اللي وانو تفن وان انجرف ربي أبو يوتات ملي وانو نفسان كاني أما يو جبني بلالفني لولي دچي ربي غرقلچني تركام فين تاني هند فدني درانو دنيا اللي دمني ربي اللي دمني آخر اللي دمنا جيتشدو ركوغا ما ربي تنلفت ربو ما تيسمالي وفي والآنو دندينينوت ربي خيترة تركد جزي تاكسي يابتو شفيرة تكو خيسان بين بران تاكسي يابتو شفيرة خانا أمانتيت نمتجو خوني حيما كونكولاتشي سودا خانا barateetuma fudhate jetteetti amante taaksii duuban teessee deemta gizee markaba yaabbattu shifeera ijaan hin agartu yeroo xayyaara yaabbattu nama xayyaara oofusan ijaan hin agartu xayyaara kana namni oofu namuma tokko khabarnoota sadarkaa barnoota leenjii keessa dabree leenjii xayyaara oofuudhaa waan isarraa barbaachisu leenji'ee xayyaara kana oofa malee namni laaftuttiin oofu jetteet nama xayyaara balaleessu san irratti irkattee xayyaara yaabbatta rafta seentee rafta qalbi takkaan ciiftee rafta shifeera san irratti irkattee maaliif rabbi irratti irkanne rabbii dachiisamii kownii tan hunda oofu ka ajaju ka kun fayakuuni taasisu hanguma shifeera xayyaara irratti irkatte san maa rabbi irratti irkatuu dhabde rakkoo si mudatteef waan sitti dhufeef jiruu si harkaa booroyteef maaliif rabbitti irkattee naasirreessin jin hanga shifeera taaksii amante maa rabbii keen amanin hanga shifeera markabaa tokko amante irra irkatte markaba yaabbattee nagayaan kuun bashannanaa kuun dhiichisaa kuun waan rabbiin jibbu dalagaa abdattee teessisan maaliif rabbii kee abdatuu dhabde samii gubbaa oggaa shifeerri si bararsiisu si balalaalisu xayyaara beekomsa isaa sanitti amantee isuman beeyne san namni silaa baratu malee waan kanan oofu jetteetti amantee teessee raftee nyaattee dhuydee taphatte xayyaara gubbaa shifeera irratti irkatte maa rabbi irratti irkanne jiruu tana keessatti dachii samiin tasaati wanni hundi tasaati wanni samii jidduu samii dachii jidduu hundi tasaati maa tasqutu min waraqatin illaa ya'lamuha walaa habbatin fi dhulumaati al-ard walaa ratbin walaa yaabisin illaa fi kitaabin mubiin maa rabbi kadiratti irkatuu dhabde maa furmaata isa bira barbaaduu dhabde jiruun duniyaadhaa jiruu tan jiruu duniyaa tana hoggaa isiin akka nuti hin feene taate sila akka nuti feenu akkan reefu haasawe kana nagaya argata fayyaa maatii nageenya biyyaa walabummaa waan ilmi namaa duniyaa tanarratti argatu tana barbaanna naafiyati dhugaadha duniyaan guutuun kana barbaadde yoommoo faallaa sanii tahema akkam goonare duniyaan akka nuti feenutti hin deemtu akka rabbiin keenya fedhe deemte subhaanahu wa ta'ala jaalannee jibbinus akka nuti feenetti hin deemtu akka ufii feenetti oofuu hin dandeenyu ni khijiba namni hundi ni khijiba koronaa laale koronaa bira dabri amma waan keessa jiru laale akka ufii feenetti duniyaa oofna jee warri humna qabu miskiina irratti rakkoo uume akkati bobbaanee galu dhabe miskiinni duniyaan akka nuti feenetti hin deemnu akka Allah fedhetti deemti abbaa fedhe gaafadhu kanaa siima kharoorri nama tokkoon milkaa'u yoo rabbii milkeeyse malee hayaagaa duniyaan tun akka nuti feenuun taatu akka nuti feenetti deemaan jirtu nutis duuba akka ufii feene goona moo akka rabbiin fedhe goona asi dubbii nama wanni yeroo irraa yerootti dhagayaa jiru nama jiruu duniyaa tana ba'atuu dadhabee jiruu afaan itti wallaalee jiruun tun akka inni
fedhu ta'uu diddee inninis ammoo jiruu hubatuu dadhabee akkasii beek inninis jiruu tana hubatuu dadhabee akka malee tahee sabrii dhabee akka malee tahu dhageenyas agarras jechuudha. Dhukkubni kun akka nama hundatti hin dabarre waywaanni kiyya har'aa kun kana jechuudha. Waa biran deddeemaa jira wayim deddeemaa jira. Namni waytaa filmaata dhabe waan hin taane filmaata godhata. Yeroo furmaata dhabe waan furmaata hin taane furmaata godhuuf yaada. Rakkoo wal'aanuu barbaada. Ati amma rakkoon duniyarra yoo si qabatte rakkoo san rakkoodhan hin wal'aanan. Rakkoo wal'aantu. Ati uf miidhuun humnatee tanarraa takka balleeysuun qaama keetirraa waa balleeysuun lubbuu tantee balleeysuun rakkoodhaaf furmaatan taatu baabaa kee. Kun akka diin qofaame akkuma duniyattuu jechuudha. Nama aqlii qabu hunda biratti atiin duraanuu rakkoon sitti jirtu. Tarkaanfiin taane ufitti fudhattee tarkaanfiin taane ufirra fudhattee qaama kee balleessitee humnateetirraa takka balleessitee yoo lubbuu rabbiin si kenne yoo balleessite mee furmaanni rakkoo sanii akkamitti ta'e maaltu sirraa furame? Maaltu sirraa furame baabaa kee? Akka nama islaamatti jiruu duniyaa tana qofatti hin amannu jiruu as booda jirta jennee amanna jiruu as booda jiratti amanna guyyaa akhiratti amanna jannatatti amanna rabbi arra yoo rakkattellee boru naa tolti arra yoo rakkadhellee boruun bal'otti baya yoo arra golom'attellee boru rabbi biraan naa sirrooyti jennee amanna naa fi ati akka ummata islaamatti jechuudha. Wayta jiruun harkaa golom'atte tana akka malee godhee tarkaanfiin taane fudhadhee rabbii kiyya dallansiise garamin deemaan. Jiruu tana booda jiruutti aantutti hin dabre jechuudha. Galmee hamtuu galmee hizaabarra hamtuu fudhadhee jiruu taanit dabre. Qormaata silaa asitti na jalaa hafuu qabu qormaata kana akka inni itti fufee fuula rabbitti illee qoratamu uf taasise jechuudha. Yaa ilmaan kiyya rakkanne jettanii bakka malee hin dhaabbatinaa. Rakkanne jettanii akka malee illee of hin godhinaa. Rakkanne jettanii lubbuu teessan hin balleessinaa. Humna teessan hin balleessinaa. Qaama keessan hin balleessinaa. Waan hin taane ofirratti hin dalaginaa. Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha yaa ilmaan kiyya. Akka ummata islaamatti rakkoodhaa jecha intihaara waan jedhan lubbuu ofii balleessuun duniyaa irratti amma tarkaanfii ofirra fudhatuun jiruu duniyaa tana jiruu rabbiin sii kenne ati muruudhaaf tattaaffii godhuun jiruu san dhaabuun qaba kennaa teetii mi beeki ruuhin tara kennaa rabbiiti ruuhii tana rabbiin amaanaa si bira kaaye teetii miti beeki isuma kaaye santu fuudha malee ati fuudhuu hin dandeessu isuma kaaye santu fudhata ufiifuu fudhatuuf deema maa jarjarte ati ufiifuu fudhatuuf deema ati maa jarjarte dhukkubni kun nama tokkorraa tokko dabree dogoggorri kun nama tokkorraa tokko dabree namni zamana kana wayi walirraa khorroja wayi walirraa dhaalaa deema yaa ilmaan kiyya waa walirraa dhaalaa deemtanii waan silaa afaanin ju'uun ulfaatu hunda sooshaal miidiyaa kanarratti ni jenne waan namni saalfatu hunda ni jenne waan namatti ulfaatullee ni jenne gocha ulfaatallee hojjenne lubbuu teenyallee darajaa baafnu gubbaa geenye waan kana yoo walirraa dhaalaa deem tokko rakkoon bakka kana jiru rakkoo namticha ofirratti waan kana dalageeti akka nama muslimatti hulaa rahmata rabbii ufi cufte hulaa tawbaa ufi cufte carraa siraa haala amma si mudate kana keessaa bahuudha cufte harka keetin hulaa ufitti qollofte jechuudha tun rakkoo dhuunfaati uga khaanee lubbuu teenya balleessinu maal dalagaa jirra jiruu rabbiin naa kenne tana dhaabuun qaba jiruun tun rabbiin achi dheeressee qabe sirrii miti angabaabsuun qaba jennee tarkaanfii hayaata keenya jiruu teenya balleessuu tarkaanfii fudhan maal tahee namni sun akkas godhee fi kana nama waqasuudhaa mi beeke nama waqasuun aslumaa wanni ati beekuu qabdu laakiin garaana nyaata qalbii na cabsa garaana nyaata akka nama tokkotti tokko hulaa tawbaa cufne lama hulaa rahmata rabbii cufne
carraa araarama rabbii keenyarraa argatuudha carraa rakkoon nu mudattetun keessaa baanee bira dabarree injifannee guyyaa tokko rakkoo tana haasawa taasisuudha carraa san cufne jechuudha doosee teenya duniyaarraa cufne tokko rakkoo dhuunfaa jedhaniin hoggaa kaanee lubbuu teenya balleessinu ufirratti rakkoo ulfaataa dalayne jechuudha